waancaa addunyaatiin wal qabanitti dabarru Argentina fi Spain waancaa addunyaatiin tapha xumuraatiif ga'uun isaanii yaadatamaa dilbata dhufu waancaadhaaf eenyutu injifatee waan shaampiyoonii addunyaa ta'a kan jedhu kan eegamudha. Spain shaampiyoonii Awurooppaati bara 2010 Afrikaan kibbaa waancaa addunyaa yeroo qopheessiteetti shaampiyoonii erga ta'anii as ammas shaampiyoonii ta'uudhaaf murkii taasisanidha. As Argentinaan 2022 shaampiyoonii biyya taateedhaaf Lionel Messiidhaan deeggaramuudhaan bara kana shaampiyoonummaa ishee eegsifachuudhaaf murkiin taasistuu kan eegamudha. Tapha kanarratti Lionel Messi fi Lamine Yamal taphatan Barcelona keessa seenaa guddaa hojjete. Lionel Messi fi ta'ammoo Barcelona wajjin ga'umsa gaarii mul'isaa kan jiru taphataan dargaggeessi ganna 19 Lamine Yamal keessaa eenyutu biyya gargaaree shaampiyoonii addunyaa ta'a kan jedhu kan eegamudha. Isaan duratti garuu England Argentina mo'atamuu wal qabatee komiileen garaagaraa dhagamaatii kan isaan jiran keessattuu tooftaan leensaan Thomas Tuchel hordofanii wal qabatee komiileen qeeqni garaagaraa isaan muudachaatii kan inni jiru keessattuu leensaan kun jijjiirraan taphattoota taasisan akka isaan miidheedha kan dubbatamu miidiyaaleen garaagaraa xiinxaltoonni garaagaraas kan isaan dubbachaa jiran. Thomas Tuchel garuu jijjiirraan isaan taasisan sirrii ta'uudha kan isaan dubbatan ta'uu qaba waan ta'eef akkas godhee yaada jedhudha kan isaan kaasan. Biyyattiin waggaa 60 booda waancaa addunyaatiif ga'uudhaaf imala taasisaa turte. Thomas Tuchel irratti hirkattus kan taphattus Thomas Tuchel leenjisaa kana naan milkeessu jettuudhaan taphattus hin milkoofnee fi tooftaaf tapha isaaniitiin egaa dursaa erga turanii booddee jijjiirraan taphattoota taasisan keessattuu kan isaan qeeqsisedha. Daqiiqaa hanga 25 England dursaatii kan isheen turte 1-0dhaan keessattuu Anthony Gordon goolii galcheen booda jechuudha. Leenjichi daqiiqaa 72 irratti Anthony Gordon baasuudhaan Enzir Konsaadha kan isaan galchan taphataa ittisaa jechuudha. Sanaan gara Argentinaan carraa baneera wanti jedhu kan dhagamaatu jiru dhiibbaa taasisuudhaan Argentinaan dhiibbaa taasisuun akka taphattu kan taasisedha. Keessattuu Lionel Messiin sararratti isaa England bira darbuudhaan haalli kubbaachi mijeessaa ture gooliiwwan lamaanuu kan mijeesse jechuudha. Sun immoo karra Argentinaaf kan bane ta'uudha kan qeeqan jechuudha. Gary Neville garuu qeeqni leensichi dhiyeesse kun akka hin deeggarree fi England waancaa fudhatti jedhee wanta eegaa hin turre ta'uu kan hin dubbatu. Walakkaa xumuraatiif ga'uun wanta guddaadha yaadanii jedhudha kan kenne Gary Neville. Rakkoon England waggaa 20-30 kan caaludha. Garichi rakkoo qabasan ammas fudhachuu hin dandeenye. Thomas Tuchel garuu san injifachuudhaaf yaalaniitii jiru. Keessattuu tapha Meeksikoo waliin taphatanii qopheessituu waltajjichaa keessaa tokko kan taate Meeksikoo waliin murkii cimaa erga taasisanii booda taphattoota 10 taphatanii tapha murkiin cimaan irra tureef akkasumas dhiibbaa cimaa keessa ture tokkoof haalli isaanitti mo'atanii itti darban kan turedha. Leenjisichi egaa tapha kanaan taatee kanaan dura yookaan rakkoo England waggoota dheeraa ture san jijjiiruudhaaf yaalaati turan yaa ta'u malee milkoofnee fi kan inni jedhee Gary Neville jechuudha. Anis leensaa ta'uudhaan taphataas ta'uudhaan waltajjii gurguddoo 8 irratti hirmaadheetiin jira. Garuu leensaan kun waan gaarii hojjechuu isaaniitiin argee taphattoonni garuu qeeqa isaanii quba isaanii gara leensaa Thomas Tuchel qabu osoo hin taane gara ofiitti qabachuu qabu yaada jedhudha kan isaan inni kaase jechuudha. Taphattoonni tapha darbeerra tapha Argentinaan mo'ataman kanarraa waa hedduu barachuu akka qabanii leensichatti quba qabuun hin taane naannawa goolii keessa yoo ta'an tooftaan taphaa isaan hordofan gaarii akka hin turredha kan inni kaase Gary Neville jechuudha. Bellingham fi Harry Kane seenaa gaariitti hojjechuudhaan maqaa isaanis galmii seenaa irratti barreessuu yeroo itti danda'anidha. Haa ta'u malee san milkeessuu hin dandeenye yaada jedhudha Gary Neville kan inni kenne jechuudha. Xiinxala Sky Sport irratti kenneen jechuudha. Egaa taphattoonni kunniin goolii 1-0dhaan erga dursanii booda goolii lamaffaa galchuudhaaf ifaajeen taasisan laafaa ta'uudha kan inni bal'inaan kaaseetii kan inni dubbate jechuudha. Sarara goolii keessoo seenessi effectively itti fayyadamuu dhabuu isaaniitiin wal qabate England akka milkoofneef sababoota wantoota ta'an keessaa ta'uu Gary Neville dubbateetii jira. Leensaan Thomas Tuchel illee hojii isaanii hanga akka gadhiisu jedhee akka yaadne fi itti fufuu akka danda'an kan inni dubbatee jira. England
kudha sagal jaatamii jaatti Wembileetti tapha 4-2 Jarman dhihaa yeroo san Jarman dhihaa jedhamtu mo'achuudhaan waancaa addunyaa erga fudhattee booda waggoonni 60 darbaniiti jiru amma waggoota 60 keessatti mo'atamne yeroo sanitti waancaa Juulius Riimit jedhamu kudha sagal jaatamii jaatti injifatteetii kan turte waancaa addunyaa erga si'as waancaa addunyaatiin waancaa addunyaa 15 keessaa 12 irratti hirmaatteetii turte Jarmanii fi Arjentiinaan yeroo lama dorgommichaan ala Ingilaand biyyoota taasisan keessaa bara kanas England walakkaa xumuraa irratti kan isheen mo'atamte Thomas Tuchel tooftaan tapha isaanii dogoggoraa akka hin qabne dubbachuudhaan ofitti isaaniitii jiru injifachuudhaaf dhiyaanneetii turre yaada jedhudha kan isaan kennan keessattuu walakkaa xumuraatiif geenyeetii turre walakkaa xumuraatiin illee dursineetii turre injifachuudhaaf dhiyaanneetii turre yaada jedhudha kan isaan kennani garuu DNA'n taphattoota England gaarii kan turre kan isaan dubbatan isaan kuni tooftaan tapha isaanii garuu rakkoon qabu ture kubbaan harkaa fudhatamaa ture yeroo kubbaan harkaa fudhatamee dhiibbaan dura taasifamutti tooftaa taphaa jijjiirree ittisuu qabna garuu ittisuun amala keenya turre yookaan bartee keenya turre yaada jedhudha kan isaan kennan ta'u malee ittisuudhaaf yaalleetti ture sun immoo dogoggora jedhee yaada jedhudha kan isaan kennani tokkoof jedhaan dursaatii turre egaa taphattoonni akka ofiin daganne taasisuudhaa qabna taphattoonni garuu hedduun isaaniif dagachuutu kan ture sun immoo dhiibbaan nurratti taasifamaa ture san ittisuudhaaf immoo dubatti siqnee taphachuu qabna taphattoota ittisaa 5 taphachuu qabna yaada jedhudha kan isaan kennanii kubbaa qabachuun gahee guddaa qaba kubbaa yoo hin qabatin dhiibbaan sirratti taasifama yaada jedhudha kan isaan kennan Wayne Rooney garuu mo'atamuun hojii leenjisicharraa eegalee kan inni keessattuu leenjisaan kun murtee taaseen England mo'atamu kan eegalte murtee leenjisichi taasee irraa jechuudhaan egaa qeeqesaa dhageessiseetii kan jiru egaa Wayne Rooney biyyaafis kan dura taphachuun isaanii haatama ammas leenjisaa ta'uudhaanis tajaajilaatii kan inni jiru akkasumas BBC irratti xiinxalasaa kennuudhaan kan inni beekamu jechuudha Wayne Rooney mo'atamuun England leenjisicharraa eegalee murtee hin taane kennuu isaaniitiin yookaan murtee hin taane jijjiirraa taphattoota taasisuun akkasumas immoo tooftaa taphaa isaaniitiin itti sarratti hundaa'uudhaan daqiiqaawwan xumuraa taphachuun isaanii Arjentiinaaf kan rabane yaada jedhudha kan inni kenne Wayne Rooney jechuudha England gaarii Southgate jalatti waancaa addunyaatiin yeroo lamaaf walakkaa xumuraaf geeftee turte yeroo lamaaf immoo waancaa Awurooppaatiin tapha xumuraa lamaaf biyya geette ture England jechuudha amma Thomas Tuchel jalatti waancaa addunyaatiin walakkaa xumuraaf geettee dorgommichaan ala taateetii kan isheen jirtu ammas gaawwiin England waggaa 60 booda waancaa addunyaa fudhachuu osoo milkaa'iniif hafeetii kan inni jiru jechuudha Thomas Tuchel ammas waancaa addunyaa waancaa Awurooppaa 2028 waggaa lama booda jira waancaa addunyaa Awurooppaa sanarratti garee England ni leenjisummoo hojiidhaan gargar ba'u kan jiru seegaa kan eegamudha garuu leenjisichi ammas walii galtee akka qabanii fi waggoota lamaan hafeef garicha wajjin akka turan kan isaan dubbachaati kan isaan jiran jechuudha 2028 England waancaa addunyaa waancaa Awurooppaa ni qopheessiti waancaa Awurooppaa fi isheetii qopheessitu Scotland Wales fi akkasumas Ireland kaabaa waliin ta'uudhaan qopheessu sanarratti gaarii Southgate garicha difama Thomas Tuchel garicha hoogganuudhaan itti fufumoo hojii isaanirraa ka'u kan jedhu kan eegamudha jechuudha England tapha waancaa addunyaa kanan tapha sadarkaa sadaffaan xumuruudhaaf France waliin guyyaa boruu kan isheen taphattu ni ta'a jechuudha England immoo Faransiitu waancaa addunyaa kanaan sadarkaa lamaffaan xumura kan jedhu kan eegamudha kanatti immoo Arjentiinaa fi Spain morkiin dilbata halkan sa'aatii 4 waliin taasisaniin eenyutu chaampiyoonii ta'a kan jedhu waancaa addunyaa 2026tiin kan eegamuu fi kan inni xumuramus ta'a jechuudha gara odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatti yaada barduuti sanaan duratti garuu Lautaro Martinez fi Lionel Messi wanti waancaa addunyaatiin wal qabatee wanti isaan kaasan Lautaro Martinez goolii injifannoo tapha Arjentiinaan injifatte irratti galchuun isaanii yaatama abjuun argee ture kan inni jedhee goolii akka galchuu abjiin argee ture sanas immoo McAllister faa himaati ture jechuudha ani yeroo isaatiif himaatu dubbate yeroo teessoo jijjiirraa turetti seenee goolii akka galchuu natti dhagamaa ture yaada jedhudha kan inni kenne taphataan Inter Milan kun daqiiqaa 81 ture jijjiiramee gara dirree erga seenee booda goolii injifannoo kan inni galche yeroo sanatti yeroo inni gara dirree seenu England 1-0 dursaatii kan isheen turte daqiiqaa 85ffaatti Enzo
Fernandes goolii Argentina ittiin qixxaate erga galchee booda daqiiqaa 92 irratti ture Martinez goolii injifannoo Argentinaaf galchuun Argentinaan xumuraaf akka dabartu kan inni gargaaree taphataan kun osoo gara dirreen seenin dura akka goolii galchuu fi goolii injifannoo akka galchu natti mul'atee ture hawwiis qaba ture jedhuudha kan inni kenne akkuma ta'eef milkaa'ee fi jira taphataan gana 28 kun waancaa addunyaa 2022 Qatar qopheessiteen Lionel Scaloniidhaan osoo hin filatamin kan inni ture bara kana garuu taphoota hedduuf taphateeti jira taphoota ramaddii 3 irratti jalqabarraa eegalee kan inni taphate saba 3-1 Jordan mo'ataniin goolii galcheeti jira tapha Cape Verde mo'ataniinis jijjiirame seenee kan inni taphate Switzerland waliin 3-1 tapha daqiiqaa dabalataatti injifataniin jijjiirame seenee jira England irrattis goolii galcheeti kan inni jiru kanaaf tapha Argentina irratti goolii injifannoo galcheen booddee akka goolii galchuu danda'u argeeti jira natti mul'ateetu jira yaada jedhuudha kan inni kenne Lionel Messi immoo injifannoon England irratti argatan special jechuudhaan kan inni ibse duuba ka'uudhaan injifannoo argatan kana seenaa biyyoonni lamaan waliin qabaniin wal qabatee taatee addaa ta'uudha kan inni dubbate miira injifannoo fi osoo abdiin kutatiin taphachuun taphattoota Argentina injifannoo argataniif sababa ta'uudha kan inni dubbate jechuudha kanaaf Lionel Messi tapha xumuraatiinis ga'umsa akkamii biyyaaf taasisuudhaan waancaa addunyaa kanas Argentina walitti aansuudhaan waancaa akka fudhatu gargaara kan jedhu kan eegamudha biyyoonni lamaan Argentina fi Spain jechuudha waancaa addunyaatiin 1966 walitti dhufaniiti kan isaan turan Birminghaamitti morkii waliin taasisaniin jechuudha tapha ramaddiitiin 2-1 Argentina mo'atee turte barasan England shaampiyoonii addunyaa ta'uun ishee kan yaadatamuudhaaf kanaaf Spain fi Argentina erga 1966 as waancaa addunyaatiin dilbata dhufu walitti dhufu morkii waliin taasisanidha eenyutu shaampiyoonii shaampiyoonii addunyaatu shaampiyoonummaa ishee eegsiftamu shaampiyoonii Awuroopaatu Spain erga 2010tiin booda waancaa addunyaa yeroo lammaffaa fudhata kan jedhu ija kan eegamudha jechuudha jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatee Wolves Joao Gomez paundi miliyoona 38 gara Aston Villa gurguruudhaaf walii galeetti kan jiru walii galtee raga'uudha Aston Villa taphataa kana fudhachuudhaaf kan himame jechuudha taphataan kun qorannoo fayyaa akka taasisuudha kan eegamu jechuudha Aston Villa Yuri Talisman paundi miliyoona 35 Manchester United gurguruun isaanii yaatama Amadou Onana waancaa addunyaa irratti miidhama wal qabatee waggaa guutuuf hin taphatu jedhamu isaatiin Aston Villa taphataa sarara jidduu barbaadaatti kan jiru kana wal qabatee Joao Gomez paundi miliyoona 38 fudhachuudhaaf walii galtee raga'uudha kan dhagame jechuudha Johan Mazinbaas paundi miliyoona 50 riikardii kilabichaatiin fudhachuudhaaf walii galuun isaa kan gabaafamaa turuun ni yaadatama jechuudha Arsenal immoo Christos Zolis fudhachuudhaaf walii galtee raga'uun dhagameeti kan jiru taphataa kana mallatteessifachuudhaaf Arsenal walii galtee kan inni ga'e jechuudha amma kanaaf paundi miliyoona 34 immoo lammii Giriik kana fudhachuudhaaf Arsenal kan walii galee Club Brugge irraa fudhachuudhaaf jechuudha taphataan kun bara darbee taphoota 50 kilabichaaf taphateeti kan jiru walii galatti Club Brugge tapha 108 taphateen goolii 43 taphataa galcheedha taphataan kun keessattuu Trossard Arsenal erga gadhiisee booda iddoo Trossard taphataa ni bu'a jedhamee eegamu keessaa Arsenal maqaan isaa taphattoota akka Julian Alvarez Morgan Rogers taphataa Aston Villa kan waancaa addunyaatiin Englandiif taphachaa ture akkasumas Bradley Barcola waliin maqaan isaa ka'aatii kan inni ture jechuudha kanaaf taphattoota kanneenis fudhachuu ni mala jedhamaati kan jiru Szoboszlai walii galtee isaa dheeressuudhaaf Liverpool waliin mari'achaa jiraachuunis dhagameeti kan jiru jechuudha kanatti odeeffannoowwan jijjiirraa garagaras kan isaan dhagamaati kan isaan jiran jechuudha kanaaf Arsenalis taphataa iddoo Leandro Trossard bakka buusu argachuudhaaf dhiyaachuun egaa wantoota gabaafamaa jiranidha gabaabumatti odeeffannoowwan ispoortii ammaaf qabadhe kanneen fakkaatu ergaa ispoonsara keenya qabna ispoonsara keenya ergaa isaa dhageeffadhaa nagaan oola